Waajjirri galiiwwanii bulchiinsa magaalaa Adaamaa haala itti fayyadama nagahee irratti kaffaltoota gibraa waliin mari'ate. Sagantaa marii kana irratti kantiibaa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee dabalatee hooggantoonni sadarkaan jiran akkasumas kaffaltoonni gibraa sadarkaa adda addaa argamaniiru. Barreeffama gabaabaa mariif ta'u kan dhiyeessan itti gaafatamaa waajjira galiiwwanii bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Balaachoo Asaffaa kaffalaan gibraa tokko nagahee kennuu dirqama akka qabuu fi kan hin kennine ammoo adabbii cimaa hidhaa fi mallaqaan kan adabamu ta'uu himaniiru. Dirqamni isaa tokko gurgurtaa warateef nagahee kennuu qaba. Nagahee kan kennine yoo ta'e adabbii nama qarshii 100 akkasumas immoo kan yakkaatti akkasuma adabsiisa. Inni dura isa kana tokko. Inni lammaffaa kafalaan gibraa mirga isaa gaafachuu qaba. Mirga isaa gurguruu qabu. 91 irratti adda baafatee mirga isaa gaafachuu qaba. Dallaala ala jiru dararamuu qabu. Kaffaltoonni gibraa yaadaa fi gaafii kaasaniin tilmaamni kaffalaa gibraa sirraa'uu akka qabu bittaa fi gurgurtaa irratti nagahee kennuu dhabu akkasumas kaffalaan gibraa fi hooggansi waliin qindoomee hojjechuu akka qabuu fi kanneen biroo kaasaniiru. Yeroo baay'ee wal hubachuu irratti akkuma kabajamoo kantiibaan jettan sirriidha. Siqiquutu jira gara keenya gara daldalaa yoom badalaata yoom na balleessa laata yoom adabbiin natti dhufa laata. Maalan ta'alaata kan jedhudha siqiqiidhaan jiraata. Siqiqiin kun immoo kan dhufuu danda'u maalinni siistemni jiru uf gattee akka hojjenne nama godha. Iftooman qabu siistemni nutumti naggaadeen nagahee waliin kenninu. Nagaheen waliin kennamuu baate immoo hojiin hojjetamee dhufu tokko maaliin hojjetamee maaltu bu'aansa maaltu kisaaraansa kan jiru beekuun hin danda'amu jechaadha. Amman tana waan nu rakkise hedduu waan yeroo hedduu himachuu barbaanne nama nu dhaga'ullee dhabne bakka darasanyii kana. Tokkoffaan mallaqa galchinu maqaa dirjiitii saniitiin maqaa ijoollee yookaan maqaa nama biraa irra galchina. Yoo nuti mallaqa isaan bira ga'ee risiitii nu muraa jennuun silkii gacufatanii mallaqa nu deebisan. Himachuufillee yaa daayirektii waan isaan irraa galiniif hin dandeenyu. Yookaan nurraa fuudhanii firii jennutti 30,000 binne 8,000 7,000 nu muran. Gara TV yoo deemne TV dhibbaa olii Finfinnee keessa jiru. Kambaanii tokko bicha akka darasanyii muru miiwii kambaanii jedhama. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee akka jedhanitti gibraa fi taaksii kaffaluun dirqama lammummaa keenyaati. Kaffalaan gibraa magaalattii baay'een isaa immoo yeroo jedhametti kaffaluu irratti rakkoo guddaa waan qabuuf irratti hojjechuun barbaachisaadha jedhan. Gama birootiin rakkoo naamusaa safuu cabsuu fi amanamummaa dhabuu hambisuuf meeshaan kamuu nagahee malee gurguramu kontiroobaandii akka ta'e kaffalaan gibraa hubatee sirnaan hojiirra oolchuu qaba jedhan. ሁላችንም በደንብ ብንሰራ ጥሩ የሚሆነው ታክስ መክፈል የዜግነት ግዴታ መሆኑን gibira kaffaluun dirqama lammummaa keenyaa ta'uu lammiin kamuu hubachuu qaba. Rakkoon inni guddaan gibiraa fi taaksii sirnaan kaffaluu irratti rakkoo hammana hin jedhamnetu jira. Kanaaf lammiin kamuu kanarratti hojjechuu qaba. Mootummaa jechuun uummata. Kanaaf mootummaa cimaa ijaaruuf uummata cimaa ta'uun barbaachisaadha. ጠንካራ መንግስት የምትፈልጉ ከሆነ ጠንካራ ህዝብ ነው ጠንካራ መንግስት የሚኖረው።